Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa odeeffannoo guyyaa har'aaf wabeeffannettan isin dabarsa. Kun The Great News YouTube chaanaaliidha. Warreen miseensa maatii YouTube chaanaalii keenya hin taane subscribe gochuun YouTube chaanaalii keenyaaf miseensa ta'a. Warreen miseensa maatii YouTube chaanaalii kanaa taatan immoo like fi share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jechaa odeeffannoo guyyaa har'aaf wabeeffannettan isin dabarsa. Biyyi addunyaa kanarra biyya badhaatuu fi jaallatamtuu jedhamte kan beekamtu biyyi Saawud Arabiyaa. Tibba kana dhalattoota Itoophiyaa ta'an irratti badii ulfaataa dalagaa jirti kan jedhu odeeffannoon galaana qaxxaamuree dhufu addeessaa jira. Keessumatti iyyuu kutaa magaalaa Juubaa fi Riyaad kan jedhamtu keessatti balaa ulfaataa mana hidhaa keessatti keessummeessaa jirra jechaa jiru. Ammas mootummaan Itoophiyaa dafee yoo nu dhaqqabuudhaa baate ijoollonnii fi dubartoonni keenya balaa hamaa keessa bu'uu danda'u kan jedhe odeessaan keenya achi jiru akkas miira shakkiidhaan wal makeen dubbateera. Gama mootummaa Itoophiyaatiin immoo ibsi hanga ammaatti kenname yoo dhibame iyyuu garuu ambaasaandarri dhimma alaa kan ta'e Diinaaf Muftiin guyyaa har'aa dhimma dubartoota dhimma dhalattoota Itoophiyaa kan baqatanis ta'e kan jaallatanii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraataniif odeeffannoo gammachiisaa qabatanii dhufaniiru. Akka Diinaaf Muftiin himanitti mirgi dhala namaa kamiyyuu yoo biyya kam jiraateyyuu eegamuu qaba. Nuti mirga dhalattoota lammiilee biyya hambaa kan ta'anii kamiyyuu sababa hin sarbneef mirgi dhalattoota keenyas sarbamuu hin qabu kan jedhu dubbataniiru. Garuu lammiileen tokko akka dubbatanitti dhiibbaan adda addaa mana hidhaa keessatti nurra gahaa jira. Keessa darbeeyyuu lafti nuti ciisnu hin jiru. Foddaan manaa nurraa hin banamu. Mana fincaanii deemuun hin jiru. Bishaanii fi nyaata iyyuu hanga dhabnutti adeemaa jira kan jedhu haasa'eera. Kanaaf birmannaan mootummaa Itoophiyaarraa nu barbaachisa jechuun lammiileen keenya biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran komachaa jiru. Marri kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya qeerransa eegee hin qaban eegee qabnaan immoo gadi lakkisan akkuma jedhamu ta'uun ollee dubbiin Saadiq Gabretinsaa ifa. Akka odeessi warra kaabaa haasa'utti loltoonni Tigraay ammas baay'inaan gara 3,000 kan dhiyaatan meeshaa guutuu hidhatanii Sudaan irraa ka'uun gara kaaba Gondor keessatti kan argamtu Walqaayitti keessatti lola jabaa bananiiru kan jedhu dhaga'ameera. Erga qurcaanii ciccituma wayya waan jedhan fakkaata dubbiin isaanii. Kaleessa gara sa'aatii 7tti waraana isaan gaggeessanii lubbuu fi qabeenya nama hedduurra badii gurguddaatu gahe jedhameera. Akkuma boofa hudduu lixxee yoo harkisan keessatti citti yoo dhiisan keessa lixxee jedhamu dubbiin mootummaa federaalaa harkaa babbaduun isaa waan oolu miti. Asiin injifanne yoo jedhan asiin immoo waa biraatu dhalata. Dubbii bishaan gabateerraa waliin wal fakkaata. Ijoo dubbii si dhabsiisa. Asiin yoo qabde asiin si jalaa dhangala'a. Yoo dhistes asiin sirratti dhangala'a. Ilmaan Habashaa ammas miidiyaalee qaban hundumaan fayyadamuun iyyaa jiru. Dhimmi keenya dhimma Itoophiyaati. Waraanni duguuggaa sanyii kan TPLF irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba. Qabeenya Amaaraa Amaarumatu fayyadamuu qaba. Ilmaan keenya nu jalatti ajjeesuun nu jalatti gudeeduunis nurraa haa dhaabbatu. Qeefii qabeenya keenya irraa nu buqqisuun haa hafu jechuun dhaamsa dhumuraa dhaammachaa jiru. Muummicha ministeera lammaffaa Itoophiyaa kan ta'e pirezidaantiin Eertiraa irratti yeroo hedduu qeeqaa kaasuun adda durummaan kan beekamu obbo Lidatuu Ayyaaloo yeroo waa'ee isaa haasa'an akkas jechuun haasa'u. Nuti garaagarummaa hedduu qabna. Dhiigni ijoollota keenya hedduun baraa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti dhangala'eera. Lafeen keenya hedduun nu caccabeera. Qabeenyi keenya hedduun sababa waraana Itiyoo Eertiraatti mancafameera. Har'as diinni keenya tokkoffaan isa ta'uu ni mala. Sababa waraana TPLF irratti hirmaatee itti duuleef nama nuuf quuqama qabu miti. Warri Tigraayis Itoophiyaadha. Inni immoo tokkotti Itoophiyaa balleessuuf fedha qaba. Kanaaf duula kana irratti hirmaate. Osoo kottu hidhaa Abbayyaa nu gargaarii ni hidhanna jettanii homaa tokkoyyuu nu hin gargaaru. Garuu biyya diigumsa irratti immoo tokkoffaadha jechuun miira aariidhaan irra deddeebiidhaan kan komachuun beekamu. Obbo Lidatuu Ayyaaloo ammas komisaa fuula haaraan qopheeffateera.